Akkam jirtu hordoftoota Harbor Miidiyaa Neetwoork kabajamuuf jaalatamu har'a mata duree of danda'u jedhurraa gabaabsinee of danda'u jedhu kana qoqqoodnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Mata duree of danda'u jedhurraa ilaalla. Mee jalqaba irratti jechummaan of danda'u jedhu kun maali haa ilaallu. Self reliance jechuun namni of danda'ee jechuun nama hundaa yookiin immoo nama biraa irraa gargaarsa barbaade nama sanirraa gargaarsa eeggachuu irraa bilisa of baasuu jechuudha. Jalqabuma irratti of danda'u jechuudha. Namni of danda'e kun of fayyadee jireenya ofii keessatti ogummaa garaagaraa uumachuu danda'a. Jalqaba irratti mee tokko jennee haa ilaallu. Hiikaa of danda'u yookiin immoo self reliance jechuun maal akka ta'e haa ilaallu jechuudha. Yaadni of danda'u baay'inaan kitaabota hedduu keessatti ibsamee jira jechuudha. Fakkeenya tokko salphaa mee hayyuun tokko kan barreesse isiniif hime jechuudha. Ralph Waldo akka jedhetti jecha afaan isaatii inni dubbatirraa jechuudha. Through the inside of every heart vibrates to that iron string jedhee jechuudha hayyuun kuni. Hiikni isaa maali? Of irratti amanuun furtuu milkaa'inaa irratti. Kun namni tokko cimaa ta'uu isaa kan agarsiisu jechuudha. Namni of amanee fi of danda'e jireenya isaa ofiin ijaaruu danda'a jechuudha salphumatti. Kana jechuun gaafa of amantee yookiin immoo of dandeetti ati jireenya kee irratti deeggarsa nama biraa yookiin immoo qaamni biraa dhufee haa deeggaru bakka kanatti ani dandeettii hin qabu bakka kanatti ana kana ta'ee jira jettee ofiin komattu yookiin immoo namni komattu illee hin jiru jechuudha. Salphumatti maal goota jechuudha jireenya keessan keessatti of dandeettee yaadota keessan of fudhattee break gootee cabsitee keessa darbuu dandeessa. Lammaffaa irratti maaliif of danda'uun barbaachisa? Of danda'uu wanti barbaachisee fi waa hedduuf barbaachisa. Namni of danda'e tokkoffaa bilisummaa argamsiisa. Namni sun bilisa ta'ee akka jiraatuuf nama biraa irraa gargaarsa hin barbaadu bakka ga'etti bakka danda'etti waan dandeettii isaa sanitti fayyadameetiin hojjeta jechuudha. Lammaffaa irratti immoo amanummaa ofii yookiin amantaa ofii guddisa. Ofitti amanuu sanuu guddisaa jechuudha. Waaw edaanillee kana danda'ee jijjiiruu hin danda'a. Abbaa kiyyarraa obboleessi kiyyarraa obboleettii kiyyarraa haadha kiyyarraa fira kiyyarraa ebaluun keenya sun sooressaa isarraa jedhee hin eegu jechuudha. Ofuma isaatii of danda'ee jiraata jechuudha. Sadaffaa irratti immoo murtii jijjiiruudhaaf isa gargaara. Murtii ofii kanaayyuu ani hin danda'a waan ta'eef waan kan ofii hojjedha. Hin danda'a adda bahee mana jireenyaa ijaarrachuu danda'a. Hin danda'a hojjedhee mallaqa fiduu danda'a. Hin danda'a hojjedhee biyya ormallee deemee jijjiiramee maatii kiyyaas gargaaruu danda'a. Ofirra dabree nama biraatiifis ooluu danda'a. Kanaaf ani ofii kiyyaa murteeffadha malee namaan hin mari'adhu abadan jedhee kutatee ka'a jechuudha. Kanaaf isin hoo kam keessatti argamtu laata? Afuraffaa irratti immoo jireenya fooyyessuudhaaf nu gargaara jechuudha. Ufuma danda'uun kunuu jechuudha. Wanni inni barbaachisu tokko kana. Jireenya keenya salphumatti fooyyeffachuudhaaf. Fakkeenya an tisheertii bitachuu barbaade tisheertii kana ebaluu kiyyan naa bitaa ayyaanni waggaa dhufe maatiin naa bitanii ebaluun immoo biyya akkana irraa dhufe sarpiraayiz na godha naa bitaa jedhee hin eegu jechuudha. Ufuma danda'ee hojjetadha jechuudha. Wanni inni barbaachisuuf tokko isa kana barreessan Steef maal jedhee kitaaba isaa The 7 Habits of Highly Effective People keessatti maal jedhee ibsa namni kun beektu yoo atiin kee ofuma keetii obsitee dhoksitee of dandeettee cimtee jettee namni milkaa'e ta'uu yookiin immoo nama irraa milkaa'an jedhan san ta'uu dandeessa jechuudha. Kana gochuuf immoo proactive nama active nama cimaa ofii keetii of danda'ee ofii tarkaanfatu tokko ta'uu dandeetta jechuudha. Namoonni hedduun namarratti hirkatu. Ebaluun keenya gaafa Ameerikaa naa erge, ebaluun keenya gaafa Ingilizii naa erge, ebaluun keenya gaafa biyya Arabaa irraa akkana naa erge. Ebaluu maalii naa habitu jedhan. Ati gaafa dandeette garuu kan hunda keessaa bilisummaadhaan baata jechuudha. Sadaffaa irratti immoo haa ilaallu akkaataa of danda'uun itti horatamu keessaa inni jalqabaa barachuu barnoota ofii dabaluu beekumsa qaban irratti beekumsa ofii guddisuu. Lammaffaa irratti immoo hojii irratti hirmaachuu. Hojiin kun xiqqaa, hojiin kun guddaa. Ani asitti peestaala gurguraan asitti immoo dhoorgamee jira hidhaa peestaalli biyya keenya keessaa baqatee deeme. Ani asitti immoo dhagaa mukatti bu'aa. Ani asitti immoo wantoota akkanaa dalagaa jettee osoo ofiin saalfachiisiin hojiidhuma kamirrattuyyuu cimtee hojjechuudha jechuudha. Inni itti aanu immoo murtii ofiin fudhachuu.
wanta hojjechuu qabu tokko irratti yookiin wanta murteessuu qabu tokko irratti ufuma keetii murtii ol kaatitu ufuma murteessuu nama eeguu dhabuu jechuudha. Of danda'uun haala kanaan horatama. Fakkeenya gaafa kophee bitachuudhaaf mana uffataa tokko immoo magaalaa deemtu dirqama abbaan mana uffataa san manni ati seentee uffata irraa bitachuuf kophee irraa bitachuudhaaf seente sun kanatu irra bareeda kanatu akkasii siin jedhu hin qabu. Yoo inni irreen dhagayin manaa bitachuudhaaf kan baate uffata magariisa akkana yoo ta'e uffatuma magariisa bitadhu. Dhume jechuudha. Haa inni diimaa kanatu sii caala adii sii caala jettee bitteen galin yeroo baay'ee akkas taana. Wanta bittuu deemnu san dhiifnee kan biraatiin qabannee galla jechuudha. Afuraffaa irratti immoo carraa ofii uumuudha. Salphumatti carraalee garaagaraa ofii uumuu dandeessa jechuudha. Carraa hojii, carraa waan garaagaraa uumachuu dandeessa. Mee qabxiin itti aanu tokko immoo fakkeenyaaf Naapooliyoon maal jedhee kitaaba isaa Think and Grow Rich kan jedhu san keessatti milkaa'inni nama tokko akka madduu fi of irratti hirkachuu bu'uura ta'uu ibsa. Argitanii milkaa'inummaan keetu matama keetii irrattu hirkattee namarraa akka deeggarsa hin barbaanne akka ati cimteetiin ofuma keetiyyuu jireenya keetillee hirkachummaa jalallee bilisa baatee of dandeettu si ibsa jechuudha. Kanaaf afuraffaa irratti immoo mee waan addaa tokko haa ilaallu jechuudha. Bu'aan of danda'uu hoo maali? Ati nama of danda'e tokko taate of dandeettaa jennu. Bu'aan ati argattu hoo maali? Nama ofitti amanamoo taata jalqaba irratti. Namni gaafa ofitti amanamoo fi nama cimaa ta'e waan kamiyyuu raawwachuu danda'a jechuudha. Jireenya keessatti lammaffaa irratti jireenya keessatti ofii of bulchuu eegalta jechuudha. Dubbiin ijoon iddoo kana. Gaafa ofii keetii of bulchuu eegalte, gaafa ofii keetii waan hunda godhachuu eegalte deeggarsa namaa hayi mootummaan nu qarqaaru maaliin akka nu jalaa ta'e maali kana hin dhiista jechuudha. Gaafa immoo haguma san sammuun kee cimaa deeme qabeenyi keessa cimaa deeme wanta akka daandii wanta akka maalillee ofii hojjetachuu eegalta jechuudha. Kanaaf sadaffaa irratti immoo qarshii fi hojii irratti xiyyeeffatta. Qarshiidhuma xiqqoon hojiilee hedduu hojii kana hin jedhan ufuma uummachuu eegalta jechuudha gaafsan. Waanuma xiqqoorraan of dandeettee jirta waan ta'eef. Kan dhumaa irratti immoo maal laallaa hawaasa keessatti fakkeenya ta'uu eegalta gaafsan. Hawaasa keessatti fakkeenya guddaa ta'uu eegalta. Hawaasni hundi fakkeenyas fudhata. Inni mucaasan inni baluun argitanii akkas ta'e harboor miidiyaan akka ta'e argitanii gurbaan kun lafumaa ka'ee hagana ga'eemi. Inni gurbaa kana argitanii tattaaffii inni dhagaam gatti bu'u. Gadi jedhee akka gabraa hojjetee har'a ol jedhee jiraata jedhan. Kanaaf of danda'uu harka namaa eeguu irraa bilisa isin baasa jechuudha. Homaa wanti harka namaa eegdan hin jiru. Namni of danda'e tokko jechuudha. Beekumsi humna yeroo hunda baratamuudha. Baratte taanaan humna keeti. Beekumsa dabalte taanaan humna kee dabalataa jirta jechuudha. Barachuu hin dhaaminati tasumaayyuu gaafa barachuu dhaabde du'uu eegalta. Kanneen irraanfatiin. Namni baratu tokko akka biqiltuu firee har'a lafa bu'ee booda ol biqilaa deemu jechuudha. Dogongora irraa immoo barachuun guddina kee irratti akka xiyyeeffattuu fi guddinni kee akka cimu taasisa jechuudha. Guddina fida walumaa galatti. Inni dogongortaa yeroo barattu waan argite walitti laaqxaa yeroo baay'ee mee namootaan fammi saggat jedhan kana ilaala. Dantaa isaaniitii miti waanuma argan laaqanii haasanii akka fedhan ta'anii irraa barataa deeman eegaa guddataa deeman jechuudha. Carraa ofii uumuu kan jijjiirama jireenya kee keessatti fidu tokko maalinni barnoota itti fufuudha, cimtee hojjechuudha, of danda'uudha. Of danda'uun hiikkaalee hedduu qaba jechuudha. Xumura irratti walumaa galatti wanti nuti ilaaluu dandeenyu of danda'uun furtuu bilisummaa milkaa'inaa fi jireenya gaarii akka ati jiraattu taasisu keessaa isa tokko jechuudha. Namni tokko yoo of danda'e harka namaa irraa bilisa baha. Akkasumas immoo tuyyuu wantoota raawwachuu qabu hundaa hin raawwata wanta hojjechuu qabu hin hojjeta jalqaba isaa beekee xumura isallee galma geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf hundi keenya of irratti amantaa qabaachuun mallattoo of danda'u keessaa isa tokko. Itti aanee immoo tuyyuu dandeettii keenya guddisuu fi of danda'uun carraa qabeessa nu taasisa. Namni tokko gaafa of danda'ee cimee carraa qabeessa ta'e waan kamuu galmaan ga'a. Galatoomaa.